Jadi Brigadier General Umar Sulaiman. Artist General Umar Sulaiman baay'ee tokko galatoomi isin jenna. Qabsaa dhugaa, abbaa haqaa kan Oromummaa faayidaa fi bu'aa fi dantaa xixiqqootiif yookaan ammoo tinuu aangoo dhuunfaatiif yookaan qabalee waradaa yookaan ammoo ganda takkaaf jettee takkaa saba kee gantee hin beeyne kan gartee dhaloota keenya keessatti ittiin guddanne ka ammas fuulduraafis mootummoota dhufaa darbaa hunda ka Oromoo ganuu fi kan ganne ka duratti ganamaan bartee beeytu jechuudha. Mootummaa Oromoodhaaf tolu kan Oromoodhaaf hin tolle jechuudha. Ganama subii Abdulqaadiriin ka beeytu kennaa rabbiin sii kenneen galatoomii ulfaadhu wayyame siin jenna. Waan dhufaallee waan dabraallee hunda dur sirbitee faarsitee jettee geeffatte jechuudha. Kanaafuu artistii Umar Sulaiman qabsaa dhugaa, qabsaa haqaa, qeerroo ganamaa galatoomii isaan jenna jechuudha. Isaa fi gootawwan jaallan isaa hunda isaa galatoomfachuu barbaanna jechuudha. Kana jedha jechuudha. Kana erga jedheen booda gama dubbii OMN TV Brigadier General Kamal Galchuutii darba jechuudha. Egaa hundi keessan ilmaan Oromoo qabbanaati dubbii akka isaan jedhan laal basimmeet saayyoon basilleet miiraan hin guutamina dhaabbadhaa caqasaa laalaa xiinxalaa maal gaafatame maal deebise garamitti deemaa jira akkamitti deemaa jira isa jedhu hundi keenya lafa qabnee gadi ilaaluu qabna jechuudha. Oromoo wanni rabbiin bilisummaa nu dhooggeef wanni rabbi bilisummaa si dhoogge Abiyyiin sii fide Kamaaliin sii fide Daawudiin sii fide Mararaa sii fideef hunda kee keessa si gingilchuuf callaa fi inkirdaada takka takkaan birkitti addaan sii baasuuf rabbiin Oromoo duubatti si deebise. Kana fudhadhu. Maaliif odoo dur bilisoomne turre namni sadan walii galuu hin dandeenye wajjin osoo bilisoomne Oromiyaanuun diigamtee Oromiyaanuu sila Sooriyaa tana biyyummaa ta'e jechuudha. Wal nyaanna wal keessa Sumaalee tana. Sumaaleen gosa takka dubbatti afaan takka dubbatti amantaa takka qabdi. Waggaa 30 wayiif biyya mootummaan qabne taate biyya namoonni dhuunfaan dantaatti ba'an taate Oroobbaan qabne taate haftee jirti jechuudha. Carraan Oromoo san ta'a ture jechuudha. Garuu alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Ammallee yeroon isaan dabarre. Yeroo isaa gatee yeroo wajjin dhufe jechuudha. Kabajamaa fi jaalatamaa Brigadier General Kamal Galchuu
qabsaa Oromooti. Qabsaa Oromoo kakaleeti qabsoofteef sun seenaati guyyaa kaleessaatti qabsoofteef seenaan sun siin faarsu. Seenaati arra dalagaa jirtu waan ati arra hojjechaa jirtu keerri ati arra dalagachaa jirtutu si faarsa ta kaleessaa kalee dabarte taarraatii fi taati fuulduraaf karoora kaatte osoo duute iyyuu bara nama tokko oo kaduu taate kaatimaa isaa laalaaf rabbiin namni kun toobate moo toobanne toobaa sirriirra jira moo toobaa sirriirra hin jirre kaatimaa fiichorii isaa laalaaf rabbiin namni tokko har'a dilii fedhoo qabaatee har'a toobatee har'a du'e filjanna garuu har'a kamaal galchuu dhugaa walitti himna an akka nama tokkotti birgaadara Jeneraal Kamaal Galchuu hin kabaja har'as hin kabaja boruus hin kabaja iftaanis hin kabaja fedhu biltsiginnaa haa ta'u fedhu UBP haa ta'u fedhu paapaa haa ta'u fedhu Mr. X Mr. Y Mr. Z haa ta'u akka nama dhuunfaa tokkotti birgaadara Jeneraal Kamaal Galchuutiif kabaja qaba. Birgaadara Jeneraal Kamaal Galchuu dhimma dhuunfaa isaa haasa'u mirga qaba. Garuu akka jaarmaa ummata Oromoo miliyoona 70-50-60 bakka bu'a jedhe akka sabatti inni haasa'u fi haasa'u inni arra godhe dogoggora guddaa maaloo guddaa nama tuqe maaliif kaayoo dubbateef qaba akeeka dubbateef qaba kaayoo inni dubbateef tokkoffaa amma qabxii isinii himu tokko birgaadara Jeneraal Kamaal Galchuu guyyaa har'aa iccitii ummata Oromoodha miidiyaa irratti bahee alba'e iccitii ummata Oromoo jidduu jiru miidiyaa irratti gabba'ee bulga'e qabsaa Oromoo hayya dura jaarmaa adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa onni irraa galateeffachuu barbaada. Galatoomi Daawud Ibsaa nama kabajni siin malu kabajami rabbii miti sa'aa fi namni mukni ilmi namaa siyaa kabaju. Profeesar Maraaraa Guddinaa galateeffachuu barbaada. Galatoomi jechuu ni barbaada. Jaarmaa laala qabxii bakka madaa inni hooqe laala odoo gamas hin seenne OMN's galatoomfachuu barbaada. OMN miidiyaa ummata Oromoo ta'uu bira darbee kaayoo fi akeeka dantaa saba Oromootii fi hegeree Oromiyaadha miidiyaa tiksu ta'uu isaa haasawaa dheengadda birgaadara Jeneraal Kamaal Galchuu haaseen hubadha. Saniin beeka namni guyyaa kaleessa Kamaal Galchuu maamii oduu isaan gadhiisne jettee dubbatte har'a hubattee jettaa irraa gartee jirta. Obboleessa Kamaal Galchuu ta'e abbaa kee haa ta'u ilma kee haa ta'u eessuma kee abbeera kee Mr. Y Mr. Z hin jiru. Nuti qabsoo waa'ee qabsooti waa'ee dhiigaati waa'ee lubbuuti waa'ee dhiigaati waa'ee biyyaa isaa jira waa'ee sabaa waa'ee uummataatiif qabsaa jiru man kan qeerroon isaa waree dhiiga isaallee wareege jechuudha. Miidiyaa kanarra dhufee wanni inni irra alba'ee wanni inni irra dubbate wanni inni irra haasa'e Oromoo biratti keerii inni qabu miizaana bookee kooloo takkaatiin zeeroo nyaachise jechuudha. Abadan Kamaal Galchuu Oromootti hin deebitu biltsiginnaa guddichi Abiyyiin caalusi. Abiyyi oduu arra akka kee intarvii ka godhu taate akka kee naasa'u dhugaa dubbachuudhaaf. Oduu keetii fi kataayyee danda'atii fi katarakaa addaan baasuun na dhibaan akka nama tokkotti waa'ee dhimma dhuunfaa kiyyaasa ka sabaati miti. Kamaal Galchuu arra an argee fi Kamaal Galchuu taayyee danda'aa fi yookaan immoo Mr. Angaasaa addaan hin beekan. Okay. Kamaal Galchuu OMN irra dhufe haasa'e. Dhimma dhuunfaa Oromoo fi jaarmoota siyaasaa isaan jidduu jiru iccitii isaan jidduu jiru jaarsi biyyaan jiru jaarsi biyyaa dadhabeetti bara kan amma miidiyaa irratti raase kadheen gadda inni maaliif hin gadhiifne jedhee OMN irra dulullee kana laala qabxii dheen gadda inni achirratti kaasee haasee ummanni osoo waan meeqa jedhu as deebi'ee barruudhaan waan biraa jedha jechuudha. Kana jechuun ajandaa torbaan takkaaf nu kenne maanonni eegalee laala akka namni kun biltsiginnaadhaaf Dr. Abiyyiif dalagaa jiru kanaan beekama. Isaa fi deeggartoonni miseensonnii fi warroonni isa jaalatan miidiyaa gubbatti gabbaanii
waa'ee girmaa guutamaa san ajandaa guddaa godhanii samii kana geessanii haasaa turan waan samii hin genne jechuudha. Baga agartan kana booda walitti yaana walitti dhufna jechuudha. Warri nu amma obsine obsaan bira dabarre amma garuu as nu ga'ee jira. Kana booda walitti baana jechuudha. Namni abbaan feete yoo ka dhuftu taate jechuudha. Maaliif kara feeten kottu kara feeten yoo ka dhuftu taate walitti baana dhugaa jirtu lafa keenya. Dhugaa jirtuun addaan baana. Waaqa guutuu Oromoon gannee bar. Haaji Adam Saaddoo ummata Oromoon gannee bar. Leenjisoo Diigaa ummata Oromoon gannee bar. Koloneel Aliyyi Cirriifaan ummata Oromoon ganne. Carraa Oromootu garuu garaa nama nyaata. Warra lola sooraa lole, warra dhombirii lole, warra garaaf jedhee takkaan bololiin ka qabeenya isaa loon isaa guutuu mootummaan Hayila Sillaasee illee irraa fixee maatii isaa irraa bittinneessee Sumaalee baqatee achirraallee ammallee osoo abdiin kutin qabsoodhaaf biyyatti gale. Bargoota akka Nadhii Gammadaa fa'aa irra dhabnee bar qabsoo sana irratti amma Kamaal Galchuutii fi Nadhii Gammadaa hojii jaamamanii akkamiin hojii jaame. Nama obboleessa isaa dagatee irra bilchiginnaadhaa ragaa bahaa jiru akkam goota kootu na hojii naasee. Nadhii Gammadaa kiyya obboleessa kiyya jettu na hojii naasee. Namni arra Nadhii Gammadaa irraanfatee nama Abiyyi irra qabsaa'u kamuu dura dhaabbannee lolla wareegama lubbuu kafallanaan jedhu hangaa sanfaan hun jennee bar. Taayyee dandaa faan hun jennee bar. Akkamitti namni waan kun olola akkan jenne afaan isaa irraa dhageenya. Kun propagaandaa kan jenneef afaan isaa irraa dhageenya. Laala bakka dubbiin itti eegaltee laala. Sababa barbaada turan jarrilee. Maaliif tokkoffaa gaaddisni Oromoo akka milkooyineef sababa guddaa parsantii 25 soddoma 40 miti yaa. Dubbiin achii miti laala. Sababa laa miknyaata rabbiillee bar riskiillee wata sii buusu wata gartee ajallee si fidu yookaan immoo sababa konkolaataa si garagalcha yookaan sababa gufuu si ajjeesa sababa wayii si godhoo kan dhukkubsa sababoonni martu sababni inni uummata Oromoo ittiin diiguuf Oromoo ittiin gandaan qooduu barbaade Kamaal Galchuu uummata Arsii sikkoo mandoo uummata birarraa adda baafatee qofatti baafachuu inni barbaade kanaan no achilim inni dandeettu abadan nuti gandummaaf sin deeggaru gandaaf arsummaaf si jalatti ni hiriirru. Adii jirtu dhugaa jirtu haqa rabbiin jaalatu sositti himnamu. Nuti Oromoodha. Rabbiin ka gosaan nu qoodeef akka nu wal beenuuf akka itti wal dhaadannee hojii itti wal dhaadannee kophaa walitti itti wal baasnu miti. Nuti arsummaaf sin deeggarru, arsummaaf sin jaalannu, arsummaaf sin kabajnu. Ani ilma Arsiiti. Mee Arsiin feeta dhufee arsummaa keenan irraa mulqu. Anka eenyu akka ta'e na beeka namu. Angosti itti jaraayitu. Raayitu keessallee balbalti itti dooyyoo. Dooyyoo keessatti immoo Haaji Adam Julootii fi waaqoo guutuu balbalatiija. Raayitu galbiyoo beekta ko abbaa beektan hojiin kootuu fakkorin hojiin. Haqa walitti himne saayibii. Nu takkaa uummata Oromoo ganneen beekne uummata Oromoo haqa irbuu uummata Oromoo nyaanneen beeknu takkaa zarmaan zarii abbeeroon eessumanni kiyya jechuudha. Garuu nuti guyyaa irraa kana ilmaan Arsii mataa qaccabsite. Arsii salphiste bara. Arsii marti bitamtuu bilchiginnaa nu goote bara. No Kamaal Galchuu dhimma dantaa isaase. Oromoo wanni isin hubattatte ka wanni isin himu takka laala. Ka Wallaggaallee ka Shawaallee ka hundu ka abbaa feete. Shawaa Wallagga Shawaan daawwan isaa deeggaruu barbaadde. Ilaalcha biraa qabadhuuf. Atillee namuu bargandatti jaramee jirame Oromoo keessatti. Garuu isaan kana of keessaa baasnu malee hin bilu somnoonni isin jedhu kanaaf. Jaarmaa haaraa dhaabbannee ka Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu malee. Maaliif isin jechuu barbaade beektanii? Bakka kaansariin jiru, bakka naqarsaan jiru, bakka dhukkubni jiru Oromoon argaa jira. Bakka hadaan naqarsaan Oromoo buqqeetti warra gartee qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabaa deemna jechuudha. Bakka rabbiin naqarsaa Kamaal Galchuu Oromoo irraa buqqisi. Alhamdulillahi nabarra isaa seelatti. Alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin jedhaati nabarreessa. Kamaal Galchuu nama ilmaan Oromootiin qoosu. Nama kalee Abiyyi maal jedha Abiyyi? Wal gaggalaafata taati malee hin jenne. Gaafa gaammiin joorra bu'e. Achi as ammoo sabbakamee jijjiirame. The Vampire Diary nuti ta'e bara. Nuti jijjiirame bara. Dheengaddallee lammaan mataan isaa bilchiginnaa jedhee dubbate laala qabxii. Lammaa uummanni Oromoo abdii irra qabu. Inni waan jaarmee balisaa ta'eef
ummanni Oromoo akka lammarratti duuluuf oppidoo tim lammarratti duulli banamuuf assignmentii OMN hoo ajile nu kenne laala mi Oromoo xiinxalaati gadi fageenya laala lammaa magarsaa mataan isaa biltsiginnaadha jedhe akka ummata Oromoo biratti jibbamuuf har'a inni Oromoo qulqulluu fakkaatee dhufe biltsiginnaan guddichi daabiloosin kamaal galchuuti akkamitti naan jedha kamaal galchuu har'a biltsiginnaa addabaabaayii miidiyaa isaaniirra dhufe nama abiyyiin faarsu nagaa barbaanna nu nagaa barbaanna nagaa kam qabdu obboleessa kee kaarratti gorra'ame waraabessaa darbame maan dubbatin takka jedha obboleetti teete qurbasa qalamte mawaa isin dubbatin obboleessa kee ka wallaga keessatti to'annoo jala oole reeffisaa darbame maan dubbatin ilmaan Oromoo hidhamaa jiran doorsifamaa jiran guyyarraa ajjeefamaa jiran maan dubbatin situ Oromoo wakkala situ jaarmee Oromoo bakka bu'a kamaal galchuu ummata Arsii bakka bu'u qofa bakka bu'u ummata Arsii baalee ilmaan sikomando bakka bu'u አንድ ሰው ነው ይሞታል ደንታሳቲ ባንድ ኮንዶሚኒየም በ500 ካሬ በ50 ሚሊዮን ኦሮሞ ጅጅሩ ደንዳ ሂንፉደን አክሰፕቱን ጎኑ ነው አበተን ኦሮሞማዳን አንደራደርም ነመ tokko wajjin dhugaadhaaf dhaabbanna haqaaf dhaabbanna oromummaa keenya faayidaa fi dantaa dhuunfaa bu'aatiif hin jijjiiru abadan Daawud Ibsaa nama guddaadha dhugaa Oromoo amma argine haqa Oromoodhaa amma argine waan Kamaal Galchuutii fi Abbaba Garasuu gochaa turan kan dur nuun jedhame san amma argaa jira amma argaa jira propaganda ofitti dabalan keessaa baasan waajjira nageenyaaf maali achi immoo deemiti sallalaachoo bakka dabal ejentii beetanii waa basaasu deemiti oppidoo kee wanni kaafoo keessa seenii kaan keessa seenii baxabaxii laaqii dibixmaaxii isaanii balleessi oo tokkummaan Oromoo akka uumamne godhinti kootu jedhameeti kan dhufi Kamaal Galchuu ka ergame joo akkana fuggaraa agaarraa nu fuggaran tu qumaarii nyaatamne Oromoo qumaarii nyaatamne Oromoo achi bahiiti nu jibbi keessaa naariyaan maarreena godhan balalala jalalala achi bahi okay lakkaa usuuta lukobbun namaxxawu dabal ejentii beetanii FBI nutti KGB Mossad nutti barnamicha lakkaa gamtaan Oromoo maatii gamaa gamtaan Oromoodhaa maa badaa wanni uummanni Oromoo jedhaaf gaafatuuf lakkaa naqarsaa guddicha daabiloos tos keessa jira kana dhageettu laa jaarsa biyyaa feete ta'e abbaa gadaa feete ta'e sheeka feete ulamaa feete qeesii feete ta'e dhugarraa laal dhugaa rabbiin jaalatu sani dhaabadhaa obboleessi kee maan taane kutaa kee ganda kee jinnii dhibeef hin dhaabatin no Oromoo gaafaas hin bilisomtu likki walitti himaa deemi wanni qabsoon Oromoo maa sakaalamte maa qabamte jennuuf kanaa tu nuyi qacceerra gahee bara nuyi qacceerra gahee duuban nu deebise Oromoo dhukkuba kana beeku qabda laala qabxii miti dantaan isaa qabxii parsantii 45-35 walii kennu miti beeka sanii miti Oromiyaa keessa illee yeroo socho'u gaardii qaba ture Daawud Ibsaa akkasatti hin qabu gaardii Jawaar Faalleen hin qaban akkasatti gaardii kan mootummaan ramadeef ummatumatu tiksa inni lakkaa liyyuu haayilii akkasitti inni ajjabatee deemu sun ka Harargeetti hin dhaqu ka Arsii keessa Baalee fi bakka meeqatti hin dhaqu ejentii lakkaa garuu waa walla gochuu dhufan taa akka jedha OMN irratti gaafii gaafatameef yeroo tarkaanfii warra fudhatamu kun sirrii miti jedhee mormaa ture jedhe laala osoo nan beeksisne waan kana tarkaanfii fudhatanii jedhe laa kijiba rabbi jibbe guddaa kee inni kijibe laala OMN irra jedhee mire wata Wallagga deemaniidhaan Gujii deemaniidhaan namni naan mari'ate hin jiru sababa kanaan goo gadhiisee jedhemi OMN irra dubbatemi sagalee isaa sinii fidu arra ammoo maal jedha bifa hidhannootiin nama socho'u kamuu dura dhaabbannaa laalaame namni Oromiyaa bilisoomsu kamuu hin danda'u jechuu isaatti bara eeru kophaa kee dura dhaabbata saahibi Oromoon lama si jala deemu ka dur si jala deemu obboleessa kee laal ilma abbaa keeti gadaamessa tokko keessa baate yoo taate Kamaal Galchuu arra booda ummata Oromoo biraa onnee ummata Oromoo keessaa baatee jirta haqamtee jirta remove all diinatti godhanii jiran ofiif gootellee lakkaa qabsoon ummata Oromoodhaa achiin masakamte har'a naa galte kana booda ati biltsiginnaa guddicha
كأبي يجعلوا كأوبل سكنان نبي قال ما نجوف هل كان يجوا جايو برجادر جنرال كمال غلطوتي أنا مت أمة أوروبا رجعنا باتن أنا كجيل أنت إنك تكافيني أو من نتحسن قبه حاسوني نوم نكوناسي حاسوا سري دا وان غاري دا جدي نما كان دغريان نما كان اونتين نوريان دوله تقدم دوله قدما توري اورومو غمانا دغا ولي دربتو قبني سداف اسين جدو سنيان حرامو دوغا حق جيتو ارغي يچو اوكي كمال غچو غافي غاستيسن اوبني يسفلان ما يجد يا برغادر جنرال كمال غچو لبسي أمنستي انترناشنال باسي موتوما إثيوبيا رتي أكملت إلى الثلاث حالو ديماتي فيديو بنا لا وان أجولن كوتا لما كوتا سدي ناسوفني حاسا ودت بيتي غباس بكم مدالوا متي جدي بر مدالوا متيا ما يتاجر بيتني شنيتو أمة في تاجرا أدبني سوق تاجر ندافي هنغاس على ميمالي ندنا باستري إبسا ميديان قوتون إبسا بوليسين كوميشنري إثيوبيا تي أوروميا تي كانانو أمارا باسو أمارا وجي رغانا باجرا بر أمارا وجي رغانا باجرا موتوم لال واجري بولشيسا في نغينيو نانو أمارا مالجر شاني ميبالو أونغي ميسراون ريبورتس ألتاكا تتمجن لبونا ما سدتمي جهادو ميجو بر كچيتو كو بر بادي بر كغاف جوار إدرا دي مالي واتو راكامي مالي سلوجو جوار اتغاف تبو قبنا مجد harra namni nin tuqin hin jiru jawar falle tuqaa jira qabsaa'ota oromoo tuqaa jira namni ija siyaasaatiin dubbii kamaal galchuu haasa'u dhageeffattan birkiti takka takkaan isinii galti oromoo kana booda jaarmayni oromoo qabdu dhumate bakka gingilchaa ibar adda bilisummaa oromootii fi kaafaawwan isin lamii walii galaame dhugaa garree bar ummanni oromoo dhugaa fi haqa argee jira أرسين بلسكنا في لديت كمال نافلته نما تبر يو كسنين دم متات كمال قلتو تبي داود بس نفرنا مالي في نانجرا أمتك يا أمتك بجمع مستري داود بساتي في سجدو جرو لا تأوتي كدكتور مرارا جدو جرو نمني واي إرترا تي في واي كرانا جا تي في واي زوبي بات لاكي البئ ترسينو داود بساتي داود بسا ريسبكتي قدنا برا قدنا أبان في تبركنا ما لايفين أبي ولا قرر يجوا ولا تيانا يجوا أنا إنه كتينا بيتا إنه كتيتاتي والبينا يجوا أبان في يجوا وقرر دوبت النبي هقرر دوبت النبي أبدا داود بسا وسواسة إرابري دلا داود بسا ودوهاسة إرابري دا أو إمني كلامه يجوا وان أو إمني كسامه كنا وري أو بيني بلسكنا كوتلو تو بوست سيكودا إسافي أنغاسا في تايو دندا ولي غلاني أو بيني رتي في دنين تكويسا أو أمني بلسوف أو أمني نيجا جامسوف أو أمني كجيب سيسوف كمال غلطو چرت دوفه واe غمتا دوبتا واe ولي غلو دندو دبو مستري إچتي أكنا كاسو تيقاتا نماجچو جرو جل قباتيف قبسو بلسما ورمو كيست دلوتا كيستي حرر غيچو غلاسة دلبو بيت رد ياتيجر مستري كسانا سكون لين چولتا حاسيجر مستري كسانا سكون دارو سدا ياتيجر ما نسي جارفان ما نسي هجون رومو ميديا نفتنير ديماني حساني جرن واي أددوم ما في غراغروم ما إسان جدو جرو ميديا جرر تيمان دوبتين ديماني أرى رومو كيست أددوم ما غراغروم ما نوموف شنه رتي دولوف شنه نوغا بدير أما شنه نوغا شنه أما باجرار وانا نغاسان فان دوبتن وانا نغاسان فان جرن هارنا كمال غلطو ميديا ردو فيها كجرر نتوبتو جران شنه يچوف أمانه نبر أنت بلسوما ورمو لولا أورنتا مارة جني قوة منام بوسنا كاي كالا سين كله مال غچو بيتني كون كمال غچو بروباغاندا كنوف كمال جر كرنا جاتي قال لجني ورانا إرترا قوة بيجا قلفتني ورانا بيجلة ورانا برالة بيجا كيسا كبني أكجر لما ورانا كلوجين كونكشني كمان نوتين بينا ولا كباو سلبتانا ما مال تقولشن
Yoon kana qabaatan garuu kijiba keeti kijibuu keessi beeyna jechuudha. Maaliif kana jedhamee tini gabaal galchuu? Mistirii jedhaa asirratti haasaa. Jarri ammoo dookumentariitti dalagatan. Bor ammoo TV biyyatti garsiisan. Achi booda ammoo Daawud Ibsaa faallee jaarmaa bilisummaa Oromoo hidhuudhaaf paartiin Oromoo ta'e akkamitti paartii isa hojii qabsaa'u tokko morma. Kana namni kana sibiilisoomsa Oromoo. Kana carraankee Oromoo. Oromoo kana diduu qabda. Of keessaa baasina qarsaa X. Ammallee basaastonni kaafoo keessallee hin jiran adda bilisummaa Oromoo keessallee hin jiran. Of keessaa qulqulleessa. Jaarmeenyi Oromoo adda bilisummaa Oromootiif kaafoo walitti qotta dhumate bakka. Kaafoon karaa negaatiin Oromoof dhaabbate jaarmeen adda bilisummaa Oromoo dur hidhannoof dhaabbatanii isin lamii waliin baqa Oromoo guutuun isin fila. Amma dhugaa garree bara. Amma bakka dhugaan jirtu garree bara. Kana booda Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuu Nuubiyaa miidiyaa irratti hangaasaa fi Taayyee Dandaa wajjin haasa'uu ta'a. Oromoon nagartanii mittu wallahi billahi yoo isin Taayyee Dandaa fi inni hangaasaa wajjin Nuubiyaa miidiyaa gubbaa taa'ee Kamaal Galchuu haasa'in nama naan hin jedhina. Isaa fi kolonelticha wal quba qaban takka ammoo wal qaban lakka Daawud Ibsaa dur waa arganitti amma bar nama uwwuu ifaa jirti. Amma nama uwwuu bari'aa jirti. Nama gabaasni riippoortiin Amnesty International baase ummanni qimaantii mee ka Oromoo dhiisame kan mirga saba biraa maa sarba namichi kun waan ummata Sidaama irra ta'e ajjechaa qeerroo dargaggoota Sidaama irra ta'e ejjetu irra ta'e maa kijibsiisa maa dhugaa ummata qimaantii dhoksa ka Oromoo dhoksu mee ka Oromoo dhiisame Oromoon abbaa qabdiimi dhiisa. Riippoortiin sun riippoortii madaalawaa fi fudhatama qabu miti. Riippoortii gartee waraanni shanee fixaa jiru wanni yookaan ammoo warri adda bilisummaa Oromoo fixaa jiru hin laalamne indeet እንደዚህ ይላል የሰው ኢንተርቪው isaa guutuu irra deebi'aa caqasa. Namni kun nama Oromoodhaaf qabsaa'u moo nama Oromoo irratti qabsaa'u? Namni kun nama Oromoo irratti qabsaa'u ta'u kanarraa beeka kanarraa hubadhu. Kun baay'ee nu gaddisiisa. Sanuu sa'aa dhumatetti sa'aa biltsiginnaan lubbuu dhabdetti biltsiginnatti ilmaan Arsii anatuuf jalaa qaba. Baalee fi Arsii anatuuf jalaa qaba. Anan lubbuu isin toora jette dantaa bu'aa faayidaa keetiif hoo ka bololtu taate abadan eegsis irra kennamu. Dantaanoo galalta qabaatallaan. Nuti Oromoodha. Dhugaa Rabbi jaalatu. Haqa Rabbiin jaalatu. Kana dhiiga madaa faarraa wareegaman. Ka waaqa guutuu faarra du'an. Ka leenjisoo dhiigaa faa qabsaaniisan. Ka Huseen Buneefaa umrii isaaniitti fixan. Ka Koloneel Aliyyi Cirriifaan ilmaaniif maatii isaanii irra bittinneessan. Hanga dullummaa ifa xiqqootan arganii wareegaman. Saniif duuna saniif dhaabbanna. Soba kijiba kanatti lakkaa bilisummaa nu dhogge. Laala gaafa gaaddisni ijaaramu jennee bara. Oppiidiyoo fi warroota taane nu maktan. Warruma dur jara ture laala. Warri kun durillee jara ture. Warra barate warra maal ta'e okay kana booda bakkaattillee Oromoo qabsoofte Eertiraa dhaqxee Ruwaandaa dhaqxee Maalii dhaqxee kana booda bakkaat jiruu kee normaalii akka jeneraaltota jiraadhu waan barbaadde sii goona kana booda ammoo uummanni Arsii si dhagahaa kanaafiyyuu waan dhugaa jirtu himi wanti gabaasni Amnesty kijibaa adda bilisummaa Oromoo kijiba jedhi kammarran adda bilisummaa Oromoo kijiba jedhu Kamaal Galchuu adda bilisummaa Oromoo irra duule borammoo adda bilisummaa Oromoo successfully OTF Jawar duula bor Jawar nama dhuunfati kijiba bolola baarre nama akkanati pipi trrra achi bodoo kaafoom jarme akkanati shawaa ganda mana amin lola Oromoo keessatti uumuuf deemu nama akkanati politika attaa kan bakka afaan kee cufii taay yoo beene taay maaf xiqqeessita maaf salphista onnee ummata Oromoo keessaa remove all delete jalla injirtu jechuudha. Nama akkana kan akkam goonu duuba Oromoo. Nama akkana kan akkam goonu tu'a. Kanaaf ummanni Oromoodha dhugaa keessan beeka haqa keessan beeka Kamaal Galchuu har'a biltsiginnaadhaaf ragaa bahe har'a biltsiginnaa sirrii jirti jedhe biltsiginnaa wajjin wareegamna dhumna namni biltsiginnaa irra duulu kamuu jedhe bara laa girrisaa maratu qe bara girrisaa fi cuullee maratu qe bara. Duula jechuun maali? Shaneessitti duullee bara nuti duulaa jira laa girrisaan hin duula girrisaan jiila baha guuta baha hin duulla nu
Abiyyirratti duullaa. Mootummaa kanatti duuluun hin barbaachisu jette. Odoo obboleettiin ta'e ajjifamtu. Otoo ati Oromoo boottu. Odoo obboleettiin ta'e gorra'amaa jirtu. Odoo obboleessi kee ajjeefame reeffi isaa waraabessaaf darbamaa jiru. Odoo Oromoof quuqamte kana keessaa tokko kaastee nasuutti turte. Miidiyaa jararra dhuftee waan OMN keessaa mure asii gadhiiste Oromoo addaan qooduuf. No! Oromoo Kamaal Galchuu of keessaa xinniqee hin inaqqise jechuu malee hin bulgaafate akka ijoollee tura hin bulgaafate kana booda waa takka irra laalina ummanni Oromoodha sababa namicha dhuunfaa nama dhuunfaa kanaaf jettanii garaagarummaa of jidduutti dhuumina sababa namicha dhuunfaa kanaaf jettanii Oromoon ilaalcha adda addaa waliin qabaatina sababa namicha kanaatiif jettanii Oromoon gandaan akka walitti hin duulle akka waliin qoonne akka ammallee ajandaan hin baasne ajandaa bilchiginnaan baastetti kana torbaan takka biisiin godhanii nu gaa bakka kana booda haasa'u haalba'u haawaan fedhe jedhuti. Anamma kana booda beetanii Kamaal Galchuu ija taayee dandaati ilaala. Kamaal Galchuu kana booda ijaan gaasaa laaluu ilaala. Maaliif kana jechuun dandeette naan jettan beetanii? Isatu Oromoo gane isatu Oromoo waakkate dhiiga qeerroo gane lakkaa uummanni jaaramee jarri maa waliin galle. Gamtaa maal uumamne jenna lakka የገምታው ትልቁ ነቀርሳ ነው ለካ ብልጽግና ጀራች ከሰ ጀራተ ቀብቲ መታን ሲዮ ዲፒ ነው ከሰ ሰንተ ጅርቲ ተቆፋ ለማፈ ለምቻም ኩን ዋኤ ለማ መገርሳ ሳደሞ ለማ መገርሳ ብልጽግና ዋጅብቱ ኦፒፒ ኢፒፒ ዋጅብቱ ዋኤ ለማ መገርሳ ሚደረብ ሄዱበት ለምቻም ኩን ሜ ረቢ ከሰ ጀራቲ ዳውድ ይብሳዋን ነመዱፋ ሰው ገርተኒ ሜረካነቲ ባ namni kun ganda kiyyalle miti kutaa kiyyalle miti raawwisa isaa gabbee leencoo baatee akkana leencoo lataa akkana daawud ibsaa akkana Kamaal Galchuu akkana mararaa akkana jedhu takkaa gartanii respect qabsaa nama jechuun nama akkasiiti namni iccitii sabaa tiksu nama akkasiiti. Dooktor Mararaa Guddina miidiyaarra dhufee takkaa Kamaal Galchuu akkana paartiin biyyoolessa Oromiyaadha akkana jedhee beekaa daawud ibsaa takkaa jedhee beekaa. Enu tu ichiti kerase, enu pulke, enu talbe, enu terse. Nu miti jeraka, misteri ninna sesri nanjeri kakotuti. Ichiti Oromo jidduju, garagurumma daddumma Oromo jidduju. Nama miidiyaarra dhufeen misteri ummata Oromo miliyoona 50 bum udah lebih bar, bum. Kana wajjin lakkaaman. Oromo dammaqiti kay gingilchaan gingilfamee jira kana booda dulli isaanii guddaan maalii beetanii Kamaal Galchuullee kana haaseef waliigaltee jarmee tolamaa maaliif naqarsaan tokko taafu lama toof kaafoo fi adda bilisummaa Oromoo tafa adda bilisummaa Oromootiif kaafoon akka waliin galleef jarmee adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa hunda isaanii hidhuudhaaf Abiyyi kiyyoo kaatee jira. Kamaal Galchuu kana ragaa nuu bahe. Lala ragaan inni bahe maali? Kamaal Galchuu fan waraana Eertiraallee gagalanii. Lala mee waan mistirii inni aseemee laala sin akka waan akka laayootti laalanya waraana achiilee galfatanii asiilee bosona wallee qabanii. Isaan irratti ragaa bahaa jira bar isaan hisiisuuf isaan doodisuuf namni akkamiin ragaa baha mina gabbaawu kana ka qoratu mootummaa kana ka qoratu caasaa nageenya mootummaati. Ante min beekna ati maali ati mana kam eenyu si qaxarate jalee kamatin kamistirii sharee mana gabbaa who cares maaltu si galchisi yoo basaasaa ta'uu baatte malee yoo intelejentii Abiyyi ta'uu baatte malee yoo dablejentii isaa ta'uu baatte KGB isaa FBI isaa CIA isaati bara CIA Abiyyiin nu mirkaneessa jiraan maaliif kana jedhe Abiyyi duuba maal godha Eertiraatti akkana turanii ammallee waraana Jaalamarroollee walquba qabanii kanaafiyyuu isin Jaalamarroo walquba qabdan jedhee jara tana hidhatti guura laala warra adda bilisummaa Oromoo hidhamaan ishi Kamaal Galchuu bilchiginnaadha bilchiginnaa wajjin waliigaltee qaban kan amana paartiin biyyoolessa Oromiyaadha filannoo dorgomuuf qophii dhaga'e Oromoo
filannoo dorgomuratti ammoo ODP warra bilchiginaa wajjin walitti makamee iddoo injifatee bulchuu muratee jira jara salaalatee jira kana beeki kana gowwaa qafoo yoo taate malee beekuu qabda carraasii kennina jara dhiisii ati nuqqottu ummata arsii baalee fi arsiin silaa arsii naani ummata kana lamii qofa nuu qabi of jalatti nuu hiriirsi achi booda ummata baalee fi arsii yoo nuu qabde nu ammoo harargee akka tokko dammoo addeen nuu qabna shawaa keessallee addisuu harargaa shimallisii fi jinniin qabna kuutaa kana qofa yoo shan injifanne Itoophiyaa bulchina kaayoon jira kana mana laame Oromoo mee kana maal jettame waan nama isinitti bukan isinii gala kamaal galchuu ummata baalee arsii of jalaa qabda harargeellee akka tokko of jalaa qabda durii yoo amma kanaan irratti ammooti nuu warra hundi si gargaarallee jiraniiti jara tana ammallee maalifi tanakaa fi jinnii fi zuphii fi maqaa isheen intalatan maqaa isheen jala bade caaltuudhaasi caaltuu addee caaltuu fa'aa maarreef jala qabna harargee parsantii 60 injifanne arsii fi maarree 80 injifanne baalee shawaa keessaa kana injifanna kanaafiyyuu bakka injifatte ammoo teessoo sii kennine paarlaamaa wajjin bulchu paarlaamaa 25 jara dhiisi teessoo jara 25 dhiisiti kootu nu bira jedhanii hayyee jedhee amansiifatan bireen wash alla ka bakka dhaqee namichi machaa jira bakka maaliif angootu isa machisi angoon nama macheessite angoon macheessite achi dhaqee albee bulgaafate Oromoo kana booda beeki arsii sikkoo mandoo namichi kun bakka lumbu anaan bakka lumbu arsii fi sikkoo fi mandummaan isa gosarratti yoo warra du'an kaayetti dhaqa yoo gumaatti gale irraa kafala garuu siyaasaa Oromummaatiin gosummaan hin jiru naamoo kana jala dhayi diddi jala kanaafiyyuu bilchiginnaan guddichi kana booda daabiloosiin namicha kana Filmi waliin. Kana booda daabiloosii guddichi isa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa dhugaa jirtu haqa jirtu beekuu qaba. Waan isin garsiisuuf deemaa kana. Maaliif isin jechuu barbaade beektanii? Kamaal galchuu ta'ee jedhee itti yaadee dubbii dubbate jechuudha. Ta'ee jedhee Oromoo addaan qooduuf. Nu Oromummaa waliin gallee Oromoon maaliif gandaa wal qooddii? Maaliif isii qooyi? Jaarmiin kun galma goodite jenna. Lakkaa dhugaan kana. Faraan Abdusalam yaa Faraan Abdusalam yaa hayyuu nama yaa beekaa nama ati galatoon ganama kana iccitii kamaal galchuu ka guruppii badhaadhinaa keessatti taasan kaati maxxasite lakkaa kana dhufaa quba qabdi lakkaa maasha Allah anammoo waan rakkoon kun marti dhufuu seene waan cinqaan kun marti dhufuu seene kun hundi lakkaa Faraan Abdusalam ragaa qaba dhugarra dhaabbatee haqarra dhaabbatee dubbate nuti dhugaadhaan kamaan namgaan ni daraaddaran kanaafu kana booda ija silaaluun lalla jechuudha kanaafu nuti Abiyyi Ahmad akka fedhe ta'ee jaaramee akka fedhetti dhufee Abiyyi Ahmad ummata Oromoodhaa bituu hin danda'u Abiyyi Ahmad ummata Oromoon bitu Abiyyi Ahmad ummata Oromoo of jalatti hiriirsuu hin danda'u. CV kamaal galchuulleen wajjin qilee seentan jechuudha. Nuti dantaa ummata Oromoodhaa hegeree Oromiyaatii fi Oromummaa tiksina. Sabboonummaa keenya tiksina. Oromiyaa keenya tiksina. Oromummaa keenya eegganna. Qabeenya keenya ka lafa keessaa fi lafa gubbaa tikfanna. Kana booda waan kamaal haasa'e takka takkaan irra deemaa caqasa. Amnesty International gabaasni inni baase nama kijiba naan jedhee wajjin deemaan shaayite. Nama gabaasa inni gabaasa mootummaan Amnesty International baase soba kijiba naan jedhee wajjin hiriiraan. Bilchiginnaan guddichi Abiyyi cala osoo Abiyyi bakka isaa bu'ee miidiyaa sanarra dhiyaate akkasitti nasu wallahi billahi. Mootummaan hirdhina qabnaa Abiyyi dubbatee birgaaf baalee faana. Yoo xiqqaatellee dubbii achi jallisee maal jedha warra Amaaratu kana godhaa jira. Jara wajji kukkee wal qabne jirra nu isiniif jennee achi taa'aa jirra cinqamnaa jirra malee kun qaxxita bara Abiyyi mangisteedha jechaa jira Abiyyi maranal Abiyyi irratti duuluun hin barbaachisu irratti yaa girrii isaa irraa dhaabadhaa culullee irraa dhaabadhaa jechaa jira girrii isaan qilee soluu qabdi akkanumaan lubbuu lamaa fitti abilaashitti meedha irratti jechaa jira min ayina soo hundoone wani inni haasa'e meedee maalala anaa miti ana caala aartan ana caala dallantan ana caala buufachuu dandeettan warri isiniin galin haasaa isaarra deebi'aatii laala.
Kana booda kamaal galchuu onnee uummata Oromoo keessaa baatee jirta. Kana booda kamaal galchuu chuus. Kana booda Maraaraan laal matarra nu jira. Kana booda Daawud Isaa matarra nu jira. Achi booda immoo ka jaraallee itti ilaalla jechuudha. Kanuma isin jedha baga dhugaa rabbi isin garsiise. Baga ammoo viidiyoo ma daqiiqaa 30 keessatti namicha makana gubbarraa haga rifeensarraa haga miilatti beekne. Kana isin jedha galatooma kana caala waan kaasuu barbaadu. Kana caala waan akka naasu namni ammoo wargana mala kutaa biraallee ta'e kutaa fi kabiraa ta'e. Arsiin akkana minaaman jettee dhuftatillee walirraan buun. Waa'ee kutaa namni tokko dhufee haaseef waa'ee kutaa gandaan nu jidduu hin fidina. Kamaal galchuu akka feete godhe akkana zaqazaqee yoo barbaadde. Garuu waa'ee kutaa, waa'ee gandaa, waa'ee uummata arsooma hin tuqin. Arsoomni qorsooma, arsoomni anaaf arsooma. Kamaal galchuu arsii ta'eef hin deeggaran. Dhugaa deeggara malee. Garuu ganda watatu sa'uun yaamman. Hin tuqinaa, wallaggaas hin tuqinaa, shawaas hin tuqinaa, walitti tuqinaa kutan. Warri kutaan namatu hixan warra biltsiginnaan isin ergatte. Ka duula biraa ajandaa biraa uummata Oromoo jidduutti banuu barbaadan. Kana beeka. Maaliif kamaal galchuu nama dhuunfati arsii keessa bahuu danda'a akka tasaa wallagga keessa illee bahuu danda'a. Yoo amma bor Daawud Isaa akka kamaal galchuu ta'e yookaan Maraaraan akkas ta'e shawaan guutuun akkas jenna yookaan wallaggi guutuun akka Daawud Isaa jenna. No achi keessa hayyoota meeqa jira qabsoota meeqa jira gootota meeqa jira wareegamtoota meeqa ture. Kana jechuun qabnu akkasii kana na hubadhaa na beekaa galatooma ulfaadhaa hojjama na jiraadha ilmaan Oromoo yaalma naayee kanuma isin jedha aaree dallanee dhufe malee waan biraa waan hedduu haasa'uu barbaadaa isinitti hin dheeressu na jiraadha.